Akka mul'atan Oromoo fayyaa nagayni isin badhaadha bakka jirtan cufatti nagayni Rabbi isin biraa jiraatu irra waa lamarraa hin xiqqoo dubbadha tokko waa'ee warroonni ollaa kun jechoota isaan Oromoo irra daddarbachaa jiranii fi waa'ee dirree dhaatirraan dubbadha. Wanni lameen kun hedduu barbaachisaadha. Warri ollaa keenya lameen kun ollaan lama qubannu kililii shanii fi warri isaa kun maaliif Oromootti akkanatti afaan daddabruun barbaachise? Dilli tuffii kun eessaa dhufe, dilli arrabaa kun eessaa dhufe hajuu kaan waan dirree dhawaatirratti Oromoo irra godhaa jiran numa dubbanna hin usnu maaliif dhugaan guyyaa tokko bakka ni gaya Oromoon ganna 27 kawayyaanidhaan yookaan EPRDF wayyaanee qofaa miti OPDO irraa kanas qabatee ganna 27 rakkoo fi gadadoo inni keessa ture ni beeyna akkamitti ka dhumarratti maal akka ta'es ni beeyna jechuudha. Kana maal je'eseetan Rabbi rahmataa godhuu fi Gaaddisa Abdullaahi yaa ayyaa fira gaafa yeroo dadaa nabiira guutan arramoo hamtuu mudannan if biraa dhabee tokkollee achi buute firootan koo hiriyootan koo kan dhugaa na jaalatan maaliifin jecha kana je'e kaleessa gaafa akka namaa jirru waliif dirmanne wal bira dhaabbanne arra garuu namu hoggaa quchumaa isaa guuttate namu hoggaa fedhii isaa arkate ummata Oromoo kalafti irra diigamaa jirtu dirree dhawaatti kamanneen irra diigaa jiran odoo laalluu tiraaktara jala kaayanii ummata boochisaa jiran kana namni dubbachuuf jiru hin jiru jechuudha. Unfortunate ummata Oromoota san namni isa madaalu isa bakka hin buune ani faarfattee bultuu miti ani garaa guuttattee bultuu miti an nama fedhii Oromoo xiqqoo takka dabarsee kan nu miti nama mirga isaatii fi dirqama isaatiis beekuudha jechuudha. Okay? Biyya ummanni tokko keessatti ummanni an lafa tanattiin dhaladhe jedhu manni isaa tiraaktaraan diigamee warri abboottiin aangoo itti bulchaa kantiibaarraa haga dabballee yookaan kaadiree gadiitti lafa ummataa hoggaa cicciratu isin dhugatti bulchitoota moo ajjeeftoota moo godaansiftoota? Lafa hirannaa naannawa kanaa keessatti haga warra ajajoota poolisaatii keessa jira. Haga federaalarraati keessa jira. Haga faarfattee bultoota ala kanaa jireenya isaanii jiraachuu dadhabee biyyatti miidiyaa banatee nama arrabsee mootummaa kan illaa wanni nama arrabsitaniif akka namni bukoo teessan gadi hin baafneefi wanni mootummaa faarsitaniif lafa ummataa hatuudha seentanii jechuudha. Okay. Akkamitti mooraala qabaatta ummata Oromoo hiyyeessa Oromoo mana xiqqaa bara meeqa jaarratee waliif fidee waan xiqqoo qabu waan guddoo qabu waan gurguratee waliif fidee ummata kanarraa hoggaa lafa diiddee nama hirtu ati nama ifiin jetta moo bineensa ifiin jetta? Biyyoota qarooman kana keessatti warrootan kun warri maqaan liistiin beekane jiru lafa ummataa saame kun hagam takka akka murtiin itti murtooftu hooma nama ajaa'ibsiisu. An kaniin jedhu Dammallaash Gabreenyu itti gaafatamaa federaala poolisii federaalaa obboleessoo lafa tuulamaa gurgurattee fixxeeti lafa afran qalloo dirree dhawaa gaddeebite. Maali qaaniin hin jiru? Ati ajajaa poolisii federaalaati. Garuu gaddeebitee lafa hiyyeessaa dirree dhawaa keessatti lafa hiyyeessaa haga san fudhattee hoggaa I don't know. Ummanni Oromoo carrumaa fi hiruma dhabee bulchitoota irratti. Hiruma ummanni Oromoodha abaluun na bulcha jedhu bulchaa gaarii tokko dhabuunsaa waan garaa nama nyaatu jechuudha. Kantiibaan magaalaa Kajaadhaan Magariigaa hoggaa kantiibaan maqaa dhaawamu nuti dalagaa jira afaarsee bulaan kun haruuza saanaa tokkoo fi biddeena kutaa tokkoon afaan hin qaban kun. Obboleessoo nuti warri dubbatu
biyya san keessa dhufe warra miliyoonan invest godhuu danda'u. Miliyoonan invest godhuu dandeenya jechuudha. Garuu biyya corruptioniin fi hanni jirutti sumuuniin teenya bahuun qabdu enneeti malee. Biyya cubbuun jirtutti biyya nafaarsitan malee waa godhachuun dandeessan jedhutti horii keenya investiin goonuu ennetti taa'u jirraa jechuudha. Mana hiyyeessaa diigamee naa kannamurra lubbuun tiyya dabruudhaan irra filadhaa jechuudha. Okay? Kana jechuun rakkataa keenya ka isin dachii irra diidanii gaxariitan gargaaruutti hin jirru jechuudha miti. Ka isin dangaalee darra buqqaaftanii biyyoota keessa facaaftan quba hin qabnu jechuudha miti. Okay? Galaanni TPLF fuudhe isin fuudhaan isiniin jechuu jira. Moraal jara keenya bar namooma waan jedhanii jira. Namoomaa fi an nama Oromoo dhiisaati dhiiga kiyya namni biraatu hoggaa waa ta'u na dhagama keessa kiyyaan na gubata maaliif ilma namaa waan ta'eef jechuudha. Nama waan ta'eef namooma waaniin qabuuf maaliif namni kudha kana godha taaji'etiin gaddigaa keessa kiyyaan na dhagama. Garuu bulchitoota dirree dhawaatanii gubbaa haga gadiitti lafa ummataa saamtanii ummata manarra diidanii warra achi keessa majority godhuu barbaadaniif lafa ummataa kana ummata Oromoo dhiiga boochisaa jirtanii jechuudha. Isin Oromoon aladdu'u Oromoon fannifamu dhimma hin qabda maaliif warra biraati hojii Oromoo ajjeesaa waan jirtaniif. Okay. Biyya san keessa silaa dhugaan jiraate hayni jiraate manguddoo Oromoo ganna 25 itti faraddanii tahumaan godhin dhalattoota naannawa sanii Adam Allaale Soomaaltichi halkanii guyyaa Oromoo arrabsu fair and freely biyya san keessan deemu jechuudha. Maaliif isin warra corruptionaan guutame, gubboodhaan guutame, poolis itti gaafatamaan poolisa keessanii, kantiibaan keessan itti gaafatamaan biltsiginnaa, itti aanaan kantiibaa keessanii warra corruptionaa fi gubboodhaan guutame jechuudha. Miti jaagabbaati. Waan isin qabaattoota dhiisaati hojii godhu jirtan akka namni hin beekne seetanii. Maaliif mootummaan Jabuutii naannawa kanarra fookas godhee achirratti horii gannaquu barbaade? Maaliif dirreen dhawaa ija mootummaa Jabuutiitiif ija isaa keessa seenti? Ta'isaa ittiin deebi'a. Kilaaboota kanatti hin deebi'a. Maaliif taati? Arra namni Oromoo akka fedhetti arrabsu keessaa fi alaa mirga qaba. Intala dheengadda US irraa galfattan walliftuudhatee ettan san intalti san social media kanarratti Oromoo dhiiga dabarteeti lafa irra gaxarrabsuun turre. Warra akkas Oromoo arrabsu airportitti ilillii fuutanii simattanii jechuudha. Warra garuu waan biraa jedhu achi fuutanii awuziin neexanii jechuudha. Rabbiin awuziin addunyaa akiraa keessaa isin hin baasini. Dirree dhawaatti Oromoo arrabsuuf ati kabajaadha qabda. Ni jaalatamta. Maaliif saba kana saayikoloojii isaa cabsuu akka inni iftuffatee jiraatu godhu, akka inni mataa qabatee jiraatu godhu, ka ajjeesanillee akka dhiini isaan baane godhuun hojii bulchitoota naannawa saniiti. Qaceelfama bulchitoota naannawa saniiti jechuudha. Bulchaan naannawa sanii waan tokkorraa bareeda. Uffatee dhedheeraatee waltajjiirra dubbatee haasa'urraa ni bareeda. Garuu dhiiga namaa baasuu irratti, dhugaa himuu irratti, dhugaaf dhaabbachuu irratti xiqqoo takka dandeettii sin qabu, fedhii sin qabu. Maaliif magaalaa san keessatti an olaantummaan Oromoo jiraatu jechuu kiyyaa miti? Maaliif ilmi namaa walqixa hin isaan eegamne? Maaliif ilmi namaa walqixa dhugaan isaan eegamne? Maaliif ilmi namaa akka namaatti walqixa treatmentii maaliif hin arganne? Okay. Isin investoroota alaa Soomaalii alaati wajjin, hawaaloota wajjin, mootummaa Jabuutiiti wajjin boolli isin Oromoodhaaf gaffageessitanii gaqqotaa jirtan xiqqaadhaa miti jechuudha. Hattoota waan taataniif, gubboodhaan bitamtam waan taataniif, maallaqa mataan gafunyaanitti isin gannaqa waan taataniif, fakkeenyi isaa gaariin magaalaa Zeeyilaatti heera fasaadaa tokko, heera fasaadaa
isa deemuun heera isa jedhanii heera waaqa wajji nama wali buusu ilma namaati wajji wali nama buusu zeela attiin godhamu gaafa jedhan maaliif mootummaan Jabuutii maallaqa neqee hayyootaa fi manguddoo san bitachuu barbaade sababni isaa zeela yoon arkanne dirreedha waan arkannu jedhan afaanii baasanii dirreedha already isin waan kannitaniif kan namuun dandeessu but akka yaada isaaniitti jechuudha. The way of thinking, okay? Yozela anu harkabate dirre awa kilem godu hindende nyujame warri horifi kabenya fi adati naqagan naqajuru kilili shani fi mootummaa Jabuutii timiti kilili shana Somali guddoo dhaabbanna dhaamsa ade ahwaaqon keenya Ziyaad Barreen nu dhaame galmaan keenya je'ee haganama galgala lafa Oromooti irratti وانا الدادة لقو جيرو مصطفى أكجري متي معرف كانت شوفا ديمو بروي توكو زونين بها هوغانا نقابو نما إساف دباتو هنقابو إيرا توكو إيرا هوغان جو أن إيرتي دبرتي چالتين أمانو هوغان سا إيراتي هوغان سا دبرتي چالتين أمانو لچو والكت ديمان غروك أرومينا في قوتما وللرق أبانتين أمانة زوني بها خيسات أكا إيرتي تاكا شافيا أوروميا بكنبوني وخا أوروميا بها بكنغوني پرپز لين أقوتاني متي مالف خاتق أقوق أمك أبو متا خيسا قد أويتاني أچود أكا أبوتي قداخ الريو أكا هيچالوتي في أكا باتي أرغيتي أچود لفر نما دقوقو في نما قلچو ريكاردي غاري لاتك أبدان كان أوبيديون أوكي تايا دنداوان دريد واخيستي يكا أورمور هجيت مجرو خانا چالا هجيتا هجيتي خمانا يداجرو خاكا فيتاني اللي يقولوا داف anytime واقولوا في اللي فديك أبداً يكا دريد واتو هجيتا مجرو خانا چالا هجيتي تايا نما توكو individual توكو واجي دريد واخيسا قرو لوتي قلتوني سابا أورمو قوتو رتيمتي خايكا هجيت شاجران أورمو مالجا namni ona marrajige naman narra khasa okay namni gari ona rajige naman narra khasa isin Oromon gafa akka gaaraatti isin rajige enyu ka isin irra khasu laalla jechuudha bar Khadir Johar ati lafa Oromoti fi ummata Oromo dirree dhawa keessatti akkana goote yeroo feetetti visa biyya feete dhawatte miliixee baduu dandeessa garuu miskiinni ati lafa irra diigu jirtu san khara tokko khara itti garagalan hin qaban ati alaayis kapitaala qabda alaayis haala mijjeeffachaa jirta garuu warri ati lafa irra diigu jirtu san bakka tokkoo fi khara tokko ka itti deeman hin qabanii jechuudha you know what addunyaa arraa kana keessatti warri yakka hojjete amad dibballee jiraatan numa qabamanii jechuudha okay warri arra isin ummata Oromoo irra mana diisiftanii akkana morma isaanii ol qabdan kun gaafa ijoolleen teenya dirree dhawaa keessatti mataadha university keessa high school keessa karaa irratti TPLF fi PRDF dhumaa turte san eessa turan warri kun gaafas TPLF wajjin Oromoo irra yakka hojjechaan turre warri arra isin harkarra qaqqabdanii lafa Oromoo qooddanii fi Oromoota silaan falmatu mana hidhaa jalaa guuraa jirtan kun you know what hiddatu dhiiga malee dhandhanchin dhiiguu jedhan hiddaa dhiiga malee dhandhanchin dhiigu yoo waan tokko namni je abaluwaan gosa tanate abaluwaan gosa santee fi ettan siyaasaa gosummaa hojjechuudhaaf gosa afran qalloo keessa abbaa feete ta'e sarrakkooteeti karra haasaa'u jiru dhimma ummata keenyaati ka dhugatti onne dhawata afran qalloo san qabu akkuma manguddoon bara aduun dukkanaa bara Oromoon ijan banatin Oromoodhaaf falmanii tarree dhaabanii rashanan sani arrallee silaa dhugaa Oromootiif dubbatta jechuudha quuqama Oromoo silaa qabaatte